Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaadhaa biyya isaatirraa akka hin bahin jechuu beeksiseeti jira. Oduu keenya kan itti aanuun dargaggeessi qaama nageenyaati jechuun godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti qabeenya namaa saamee manni murtiidhaa murtee itti murteessuun isaatis dhagahameeti jira. Oduu keenya isatti aanuun Saudi Arabiyaan maallaqni daddabarsaadhaa gara Dubaayitti daddarbuu akka hin feene dhaabbatu jechuu mootummaan Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salmaaniin hoogganamu beeksiseeti jira. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti fayyaaniif dabalatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaan seeraa biyyattiidhaa hayyama akka hin kenneefii jirutu himamaa jira. Kanaanis lammiileen Itoophiyaadhaa akka Ameerikaa lakkisanii bahan kan jiru seerri baheetii jira jechuun beeksisan. Yeroo ammaa duraatiif lammiileen Itoophiyaadhaa biyyattii keessa jiraachaa turan nageenya biyyattiidhaatiif yeroo hedduudhaafis kan Itoophiyaan barbaachisa jechuu yeroo ammaa duraatiif dhiisanii turan. Amma immoo viizaa biyyattiidhaan namoota 5,000 kan hin caalleef akkaaniif kennamus beeksisaniiti jiran. Lammiilee Itoophiyaadhaa kana immoo abbaan seeraa biyyattiidhaa akkaaniif biyya irraa baasan jechuuf yeroo ammaa irratti qophii irra akkaaniif jiranis beeksisaniiti jiran. Kana jechuunis immoo garuutu yeroo ammaa duraatiif lammii ollaa Itoophiyaadhaa kan taate Soomaaliyaa biyyattii keessaa baasuudhaaf Ameerikaan yeroo hedduuf rakkoo kana gaggeessaa turte. Kanaanis immoo biyyattii san keessatti hiriiraa fi akkasumas mormii guddaa dhalateen lammiileen Soomaaliyaa biyyattii keessatti hafaniiti turan. Amma immoo garuutu lammiileen Itoophiyaadhaa akkaaniif biyyattii gadi lakkisanii bahanii jechuudhaan yaadni gara pirezidaantii Ameerikaadhaatiin dhiyaatu qophaa'ee jira. Kanaanis immoo abbaan seeraa tokko immoo ibsa gara isaatiin kanneen lammiileen Itoophiyaadhaa bahuu qaban yeroon isaaniitis gaheetii jira jechuudhaan lammiilee Itoophiyaadhaa kan Ameerikaatti argaman akkaaniif Ameerikaa gadi lakkisanii bahan jechuu beeksise. Mootummaan Saudi Arabiyaadhaa ibsa guyyaa har'aan tanaa kanneen immoo maallaqni daddabarsaa gara Dubaayitti dabru haala hamaa keessa waan biyyattii galchee jiruuf maallaqni akkaaniif dhaabbatu jechuu beeksiseeti jira. Kanaanis immoo maallaqni biyyattiidhaa yeroo hedduu baankiin biyyattiidhaatis ibsa baasen biyyattii keessatti maallaqni duubatti harkifachaadhaa fi akkasumas daddarbuu maallaqaa yeroo hedduudhaafis ammaan duratti kan deemaa ture. Amma immoo garuutu akkaaniif dhaabbatu guutumatti jechuun beeksisanii jiran. Kanaanis waldhabdee sababa galoo galaana Diimaa irraa kan ka'ee fi haalli waraanaatii fi akkasumas haalli adda addaa waan deemaa jiruuf baankiin biyya Saudi Arabiyaadhaa akkaanii fi baankii biyya Dubaayitti maallaqa hin ergine jechuu mootummaan Saudi Arabiyaadhaa beeksiseeti jira. Kana jechuun immoo biyyattii keessatti waldhabdeen jajjabaan akkaaniif uumamaa deemutu jira. Baankii keessatti maallaqni seeraan alaa yeroo hedduu kan daddarbaa ture jechuudhaan yoo himanis kanaanis maallaqni yeroo hedduudhaaf heddummaatee takkaa'u xiqqaatee waan fedhe yoo ta'u maallaqni seeraan alatti maallaqa Riyaad irraa gara Dubaayitti akkaaniif hin ergamne ta'uu mirkaneessaniiti jiran. Kunis oduuwwan yeroo hedduudhaaf isaan keessatti deddeebi'aa ture. Kun immoo haala kanaan erganiif eegalmeetu ture jechuudhaan himaniiti jiran. Baankii biyyattii keessatti haala akka waan rakkinni qilleensaa jiru fakkeessanii maallaqni duubatti harkifachuu fi wayita namni maallaqa ergachuudhaaf yaadu duubatti deebi'uu jechuun jiraachuu isaatis hawaasnii fi akkasumas warroonni daldaltoota garaagaraa baankii Saudi Arabiyaadhaa akka malee kan komachaa jiran ta'uu isaaniitiitu himama. Kana osoo hin taane immoo mootummaan biyyattii maallaqni Saudi irraa gara Dubaayitti akkaaniif hin ergamne jechuun mirkaneeffameeti jira jechuudhaanis beeksiseeti ture. Garuutuu Dubaayii fi Suudiin biyya ollaadhaa ta'anis biyya michoommaan isaanii waliin jajjabaadhaa ture jechuun himama.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiidhaatti taatee takka hin taaminitu ta'ame. Dargaggeessi tokko qaama nageenyaati jechuudhaan nama magaalaa Gimbiidhaatii waa ibsachuudhaaf deemu tokko karaa irratti qabee isaatii seenee baajaaj keessa jiru baajaaj keessaa gadi buusuudhaan qabeenya inni qabu harkaa saamuu isaatiitu dhagahame. Dargaggeessi haala kanaan saamame kana immoo moobaayila Saamsungii qarshii 28,000 isaa bahuu fi akkasumas maallaqa birrii qarshii 50,000tti tilmaamamu irraa fuudhuun isaatti dhagamee jira. Magaalaa Gimbiitti taatee takka hin taane kanaanis akkana jechuudhaan namni dargaggeessa kana irraa qabeenya saameen qaama nageenyaa jechuun maqaa qaama nageenyaa dhaabatu kun magaalaa keessatti akka inni hin argamne yoo argamte immoo sin ajjeesa jechuun isa sodaachisaadha. Kaaniif tures mirkanaa'etu jira. Yeroo boodaatiifis gara waajjira poolisiitti dhiyaachuudhaan abbaan qabeenyi isaa irraa hafe kun gaafa waajjira poolisiitti himatu waajjirri poolisiidha hogguma sun irraa ka'ee tarkaanfii achirraa fudhachuudhaan nama kana gaafa aniif qabee to'annoo jalaa jira hojiitti akka aniif inni qaama nageenyaa hin ta'iniitu mirkanaa'e. Erga kanaatiinis booda erga inni to'annoo seeraa jalatti ooleenis manni murtiidhaa erga aniif murtee yeroo dheeraadhaaf dhaggeeffatee tureen booda waggaa 2 fi ji'a 9 itti murteessuun isaatis dhagamee jira. Kanaanis murtee barsiisaa namoota akka isaatiifis ni barsiisan jechuun himan. Nama karaa deemaa jiran namoonni hedduun haala saniin saamaa jiran maraafis barnoota guddaadha ta'a jennee ni yaadna jechuun manni murtii godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiidhaa ibsanii jiran. Taateen akkanaa kun immoo takkaatis kan hin taa'amin ta'us maqaa qaama nageenyaa himachuudhaan qaama nageenyaa maqaa balleessaadhaa kan jiran ta'uu isaatiitu mirkanaa'aa. Garuu ta'u uffannaa qaama seeraa uffachuudhaan namoota hedduun yakka akkanaa raawwachaa akka turaniitu dhagahame.